Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya keessanii har'aan kana measurement and unit in chemistry kan jedhu SI unit in chemistry kan jedhu ilaalla. Isaan keessatti wantoota hedduu ilaalla. Haala salphaa fi bifa saffisa qabuun ilaalla. Paartii kana dura darbe immoo yeroo turtu keessa hojjedheen ture. Isa playlist keessa isinii kaa'e isin irra deebitanii ilaaltanii har'a isa kana unitiin kun baay'ee salphaa waan ta'eef haayilaaytii iddoo qorumsi irratti xiyyeeffatu isinii tuqaa deemaa san booddee unit 2 fi unit 3 keessa qorumsi hedduun baay'ata waan ta'eef isa san sirriitti ilaalla. Unit 4 booddee hojjetamee jira. Unit 4 hanga gara dhumaatti hojjetamee jira. Unit 2 fi unit 3 qofan hojjetamanii kutaa kana jechuudha. Isa kana fixnatiidhaan ni ilaalla. Main point ilaalla. Isin sirriitti irra deebitanii dubbisuu qabdan. Viidiyoo irra deebitanii ilaaluu qabdanii. Okay, SI unit. SI unit jechuun maal jechuudha? International system of unit jechuudha. Iddoo bu'ee akka international unit systemiitti akka waliigalaatti iddoo bu'ee waltawaa jechuudha. Waltawaa hundi meetira unitiin hojja tokko ittiin safaru, leenjisii tokko ittiin safaru meetira yoo ta'e meetira iddoo kamittuu Ameerikaatti, Awurooppaatti, Itoophiyaatti bakkee kamittuu beekamaadha jechuudha. Kanaafuu SI unit jenneetiin waamna jechuudha. Unitii waltawaa jechuudha. In order to test hypothesis, scientific must gather data by measuring. Testi godhuudhaaf fakkeenya meejarmentii tokko testi godhuudhaaf yookiin hypothesis barbaadu jechuudha. Hypothesis erga lafa kaa'anii san booddee data meejar godhu jechuudha. Hypothesis erga goote wanta tokko hypothesis jechuun tentative explanation jechuudha. Yaada tilmaamaa jechuudha. Wanti tokko akkana jetteetiin lafa kaa'uudhaaf yaada tilmaamaa si barbaachisa. Hypothesis barbaachisa tentative explanation jechuudha. San booddee meejar goota jechuudha. San booddee testi goote maal goota experimentii dalaydee vaaliuun argannee kana jetta jechuudha. So saniifuu SI unitiin waltawaa ta'uu qaba jechuudha. In order to accept hypothesis maal gochuu qaba? We must reproduce the measured data. Data measured gochuu qabna. Hypothesis keenya san accept ta'uudhaan data keenya san maal gochuu qabna? Safaruu qabna. Kanaafuu safaruudha. Unit of measurement is defined maal jechuudha? Unit of measurement jechuun define what? Magnitude of physical quantity like mass, length, temperature. Magnitude isaanii maasiin maaliidhaan safarama, lengthiin maaliidhaan safarama jechuudha. Magnitude physical quantity kanneen ittiin beekuudhaaf that has been chosen as standard against which other measurement of the same physical quantity are made. Wanta isa wal fakkaatu tokko wal bira qabdee ilaalu jechuun measurement jechuun safara. Safara jechuun wanta isaan wal fakkaatu wal bira qabdee safaruu. Fakkeenyaaf maasiin tokko maaliin safarama? Kiiloogiraama jennuuti. Leet kiiloogiraama yoo jenne kiiloogiraama kanaan safarta jechuudha. Bira qabdee istaandaardii ka ta'e jechuudha. Jalqaba kiiloogiraama jechuun hangam guutuu qaba? Wanta tokko guutuu qaba. Fakkeenyaaf akkuma iddoo kamuu yoo deemtan fakkeenya suuqa yoo deemtan inni kun meeshaa safartuu madaala hangaati. Madaala hangaa kana irra kiiloogiraama jedheetiin wanti xiqqoon takka jirti. Kiiloogiraama takka jettee wanti xiqqoon takka jirti yookiin immoo giraama 50 jettee jirti. Isin sun istaandaardii jechuudha. Isa sanii wal bira qabeetiin si ilaala jechuudha. Kiiloogiraama guutuu yookiin giraama guutuu yoo suuqa dhaqxeetiin waa bitatu dhaqxu. Osoo akkas ta'uu baate akkamitti si ilaala? Kanaafuu istaandaardii yuunitii jenneetiin kenna jechuudha. Iddoo kamiyyuu tolaan dhaqee caalaan dhaqee isa sanii wal bira qabee si ilaala abbaan suuqicha sanii. Kanaafuu kiiloogiraama standard unity of maasiti. Leengiziidha. Fakkeenyaaf siif hiriyyaan kee hojii kee meetira 1 fi seentimeetira 7 ta'uu yookiin seentimeetira 6 ta'uu maaliin beektaa? Meetiraa fi mallattoo ishee dheertuu san ishee kanaan beektaa jechuudha. Isii safartuu meetiraa kanaan beektaa jechuudha. Isiin tun istaandardii jechaadha leengiziidhaaf. Kanaafuu kan SI unit jira, sub SI unit jira, hedduu jira jechuudha. Okay, isa kana waliin ka ilaallu ta'a. For example, asirratti maal jaa meetira yoo fudhannu taate meetira unitii maaliiti? Unitii safara maaliiti? Leengiziiti jechuudha. Inni kun metric system jennaan jechaadha. All measurement causes two parties. Measurement yookiin safarri kamiyyuu paartii lama qaba. Paartiin tokko unitiidha. Inni tokko standardii yoo ta'e standardiin numerically jechuudha. Lakkoofsa fakkeenyaaf 2 kiiloomeetiraa jennu. 2 meetiraa jennu. 2 kiiloomeetirii yoo ka jennu taate 2 maali? Squalarii jechuudha. Numerically lakkoofsa jechuudha. Kiiloomeetiriin kun immoo unitii jechuudha.
SI unit designation jechuun unit isaaf safarame jechuudha. Mana barumsaa keetii hanga mana keetii kiiloomeetira 3 yoo ta'e 3 kiiloomeetirii yoo ta'e kiiloomeetirri kun maali? Standard unit jechuun designation jechaadha. Kanaafuu numerically jechuun kun lakkoofsa jechuun scalar numerically jechuun maaltu 3 jechaadha. Fakkii isa kana fakkaata. Basic SI unit kan jedhamu jira. Scala derive SI unit inni basic SI unit kan jedhameetiin beekamu jira. Basic kun sistema lamaan qoodama. Sistemni kunniin keessaa tokko sistemni inni jalqabaa maali? CGS sistemii fi maali? Centimeter gram secondii jechuudha. Kan biraa immoo MKS system meter kiiloomeetir secondii jenneetiin waamna jechuudha. Inni kun seentimeetirri maaliif fayyada? Dheerina hedduu xiqqoo gabaabaa ta'eef jechaadha. Giraamiin maaliif safarama? Maaliif barbaachisa? Maasidhaaf. Maasiin immoo maal ulfaatinaaf. Sekondiin maaliif barbaachisa? Taayimiidhaaf jechuudha. Kiiloogiraamiin meetirri kiiloomeetirri kiiloogiraamni fi sekondiin ammallee akkasuma maaliif barbaachisa? Tartiiban length mass secondii jenneetiin yookiin immoo length mass time jenneetiin bakka buusna jechuudha individuaalii isaaniitiif. Akkuma beekamu SI unit yookiin immoo basic SI unit kan jedhaman maasidha. Basic warri jedhaman basic which one of the following is basic unit SI unit of measurement isiniin jechuu unit isiniin jechuu danda'an. Kanaafuu isa kana torban kana sirriitti adda baafachuu qabdan jechuudha. Leengiziin maaliif safarama? SI unitiin isaa kiiloogiraamidha. Edda bu'een isaa isa kana maasiin. Leengiziin akkasuma meetiriidha. Meetiriin isii kana edda bu'een ishee taayimiin sekondiidha. Tempereecharii yeroo baay'ee maal waan seelshiyesiidhaan safaramu itti fakkaata garuu kelveenidha. SI unit of maal tempereechariin jechuudha. Keep in mind. Inni biraa immoo amount of substance kan jennu amount of substance jechuun concentration jechuudha. Inni sun mooliidhaan safarama jechuudha. Electric currency amperiidhaan safarama jechuudha. Electric currency inni beektu amperiidhaan safarama jechaadha. Luminous intensity kandeellaadhaan safarama jechuudha. Luminous intensity from these 7 basic units all except the candela are relevant to chemistry. Kandeellaadhaan ala hedduu barbaachisoodha jechuudha. Jarri kunniin daily as keessatti illee hunda isaaniitu itti fayyadamna jechuudha. Chemistry keessatti sirriitti itti fayyadamna. Unitii kana unitii akka dhumaati at every place we use them all of them except what? Candela. Kaniin biraa kaniin ilaallu isaanuma zirzirii isaa ilaalla. Maasii jechuun maal jechuu akka ta'e the amount of matter present in it wanta objectii keessa jechuudha. Mass of an object is the amount of matter present in it jechuudha. Wanta ulfaatina wanta isa keessa jiru ulfaatina yookiin maatarii wanta tokko keessa jiru jechuudha. Maasii jechuudha. Kanaafuu isa kana analyze goote maasiin ammallee maali? Weeyitii waan ta'eef maaliin waan hin jedhu jechaadha. Ilaala. Balance in the in construct to weightiidhaan gargara jechuudha. Kanaafuu mass does not what affect by what? Gravity-dhaan affect hin ta'u jechuudha. Kan biraa immoo leengiziidha. Leengizii jechuun immoo dheerina jechuudha. Leengiziin rakkisuu meetiriidhaan safarama. SI unitiin isaa meetiriidha. Hojii dheeraan kiiloomeetiriidhaan xixiqqoo meetirii hanga maayikiroo inni deema jechuudha. Taayimii jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektu jechuudha yeroodha. Time jechuun unit for measuring interval of time in what? In secondii. Short time immoo maayikiroo sekondii jira, miilii sekondii jira, naanoo sekondii jira, piikoo sekondii jira, hedduu jira jechuudha. Kan biraa immoo achumarra sekondiirra guddataa adaduma deemuun nan SI unitii waliin ta'an miniitii jira, haawarii jira, dee'ii jira, yiirii jira jechuudha. Kan yeroon ittiin safaramu. The other one is very important one is temperature. Temperature is the measure of average kinetic energy of motion or average kinetic energy of motion yookiin immoo average of motion jetta yookiin average of kinetic energy jechuu dandeetta jechuudha. Of single particle in a system jechaadha. Sochii wanta tokko jechuudha. Average sochii wanta tokkooti jechuudha temperature jechuudha. So
The instrument for measuring temperature is thermometer. Beekamaadha instrumentiin temperature ittiin safaru meeshaan temperature ittiin safaru thermometer jechuudha. Which one of the following instrument of measuring of temperature yoo isiniin jedhe Kelvin, degree Celsius kun unity malee instrument miti jechuu. You have differentiate all of them. Kanin biraa immoo kanin ilaallu as keessatti from common experience we know that if you two objects at a different temperature are brought together, heat flow from what? The warm to the colder one. What colder object wanti lama yoo wal bira kenne kara ho'a fi kara ho'a irraa gara qorraatti yaa'a jechuu temperature. From high temperature to low temperature from high temperature to low temperature. So that means temperature osoo hin taane inni sun heat dha jechuudha. If you touch a hot tube test tube, heat flow from test tube to your hand. Ammallee wanti understand gochuu qabdan jechuudha. Wanta ho'aa quba kee wanti kun ho'aa haa jennuuni asiin ibidda jalaan jira haa jennuuti quba kee fiddeetiin yoo ka tuysistu taate quba kee fiddee yoo ka tuysistu taate kun quba keeti haa jennu. Temperature garana deema jechuu miti jechaadha. Kanaafuu ho'atu hiititu garana deema malee gara quba keetii deema malee temperature miti. Temperature flow hin ta'u jechuudha. Heat flow ta'a jechuudha. When the heat flow, temperature of the object is changed. Malee wanti beekuu qabdan isa kana jechuudha. Yeroo wayii intaraansii immoo gaafilee keessatti argee jira. Hin beeku yuunivarsiitiis ta'e iddoo ta'etti argee jira jechuudha. Temperature flow hin ta'u. Kan flow ta'u hiitidha jechuudha. Yoo hiitiin flow ta'e temperature jijjiirama jechuudha. Okay. Isa kanallee addaan baafachuu qabdan. If the test tube is hot enough, your hand will burn. Yoo wanti ittiin tuqxe sun baay'ee ho'a ta'e keessi gubatuu danda'a. Temperature of the warm object drop. Temperature wanta ho'a sun drop ta'uu danda'a jechuudha. Then temperature wanta ho'a sun yoo drop ta'e maal taare that the colder object is increased. Temperature wanta qorraa sun immoo ol ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf digirii 100 haa jennu wanti ho'aan tokko asitti 0 haa jennu. Jarri kun lamaan temperature yookiin immoo hiitiin maal ta'a wal jala yaa'a jechuudha. Hiitiin yaa'a waan ta'eef kanaafuu 50 hanga ta'anitti ni deemu jechuudha. 50 ati dynamic equilibrium hanga irra ga'anitti temperature isaanii yaa'a. Kanaafuu maal jennaan wanti ho'aan wanti qorraan ka dhibbaa sun gara 50tti drop ta'a ka 0 kun gara 50tti gaafa increase ta'u temperature of cold object is increased, temperature of hot object decrease. So what? Because of what? Heat flow from hot object to low object waan jennu saniif jechuudha. Until final two objects are the same temperature or thermal equilibrium or dynamic equilibrium, then temperature is therefore property tell us what a direction heat of flow. So temperature is therefore a what property that tell us in what direction of heat flow. Direction of heat flow la jechuudha. Maaltu temperature SI basic unit of temperature is Kelvin jennee jirra. Kanaafuu for most routine laboratory wanta laboratory keessatti kanneen itti fayyadamu fakkeenya more familiar temperature scale yoo ta'an degree Celsius baay'ee beekamaadha jechuudha. Temperature keessatti yeroo baay'ee degree Celsius jenneetiin yeroo itti dubbannu jira. On this temperature scale freezing point of water is 0, then boiling point is what? 100. Boiling point in 100. Another temperature scale probably unfamiliar to most people is Fahrenheit. Fahrenheit ni jira jechuudha. Relation between three temperature Fahrenheit, degree Celsius and Kelvin kana sadiin property isaanii sirriitti ilaalle akkamitti akka kun dhufe isin agarsiisa jechuun afaan abaa. Okay, jalqaba irratti maal goona boiling point fi freezing point baafna jechuudha. Boiling point of water as standard itti fudhannee boiling point of water degree Celsius dhaan meeqa degree Celsius dhaan dhibba jechuudha. Asitti immoo freezing point isaa 0 dha.
So boiling point of water in Fahrenheit 212 jechuudha. Boiling freezing point in isaa meeqa 32. Boiling point of water at what in degree Kelvin 373. Freezing point in 273 jechuudha. So amma asirraa kaanee maal goona akkaataan itti barbaadnu tokko akkam goona 12 hir'isuu 212 hir'isuu 32 jennaan over jennaan sirriitti atteeshinii dhallaala over jennaan maal goona 32 hir'isuu jennaan amma Fahrenheit hir'isuu 32 jennaan digirii Fahrenheitiin dalagaa jirra waan ta'e equals to jennaan 100 hir'isuu 0 jennaan over Celsius degree Celsius minus 0 jennaan. So amma kana gara maaliitti gara qima calculation herregaatitti deebisuu duwwaan nurraa eegama jechuudha. So gaafa herrega goonu isaan kana walirraa hir'isna kan jalqabaa kana gaafa walirraa hir'isu 2 hir'isuu 2 jechuun 0 dha. 3 hir'isuu 21 jechuun 18 jecha gubbaa ajalaa immoo Fahrenheit minus 32 jechuudha. Okay equals to 100 hir'isuu 0 jechuun 100 degree Celsius minus 0 jechuun degree Celsius jechuun degree Fahrenheit gaaf kana kirkiroos goona jechuudha. Okay gaaf kirkiroos goonu maal goona asirraa kana lamaan waliin gaaf baay'isuun 180 degree Celsius jennaan kana yoo baay'isnu ezukaalistu 100 baay'isuu intuu jennaan Fahrenheit minus 32 jennaan. Okay degree Celsius dhaan barbaaduudhaaf degree Celsius jechuun ezukaalistu over 180 jennaan kana lamaanuu 180 jennaan 180 yoo balleessitu maal tafe degree Celsius duwwaa tafe jechuudha. Ezukaalistu jennaan degree Celsius ezukaalistu maal jennaan 100 times Fahrenheit minus 32 into hammattu asii tanan dagatinaa hammattuun tun irra raabsamti jechuudha. Dibbituun gaafa irra raabsamtu akkas waan taateef over 180 jechuudha. Kanaafuu duwwaan duwwaadhaan ni baddi digirii Celsius jechuun duwwaan duwwaadhaan ni baddi 12 5 9 jechaadha. 9 irra waat 9 irra 5 Fahrenheit minus 32 jechuudha. Digirii Fahrenheit minus 32 yeroo digirii Fahrenheit hin kennu isa kana ta'a jechuudha. Yeroo digirii Celsius hin kennu akkam ta'a isuma kana fudhanneetiin hin kaana jechuudha. Isuma asii kana fudhannee gaman haa dhufnu isuma kana naa fudhadhaatii koottaa gaman 100 fi 180 irra 32 Fahrenheit hir'isuu 32 ezukaalistuu jetteeni 100 irra digirii Celsius jettaan. Kanaafuu Fahrenheit barbaadu jennaan akka Fahrenheitiin adda nuufu kirkiroos goonaan mallee kirkiroos goonu maal ta'a 100 into jennaan Fahrenheit minus 32 daarishinii wal jijjiiree rakkoon qabu ezukaalistuu 180 degree Celsius dha. So maal goona over 100 jennaan gamadachuu over 100 jennaan jechaadha. 100 over 100 gaaf jennuun maal ta'e over 100 gaaf jennuun 100 asiin ni baddi Fahrenheit minus 32 ezukaalistuu jennaan meeqa nuu dhufe kuni kana 00 ni balleessinaa maal ta'e 2 9 2 5 waan taatu 5 irra 2 digirii Celsius dha jechuudha. Okay kanaafuu 30 Fahrenheit addatti hambifachuuf Fahrenheit maal goona kana gama dabarsina jechuudha. Isa kana gaafa gama dabarsinu meeqa ta'a eda'uu ta'a jechuudha. Kanaafuu 9 irra 5 Celsius plus 32 ta'a jechuudha. Digirii Fahrenheitiin kenna haala kanaan dhufa. Calculationiin sun eessaa dhufee jettaniitiin namoonni cinqamtan siistama kanaan dhufa jechuudha. Kelvin jechuun akkuma beekamu kanaan dura Celsius plus 273 jechuudha. Kanaafuu Celsiusin kenna isa kana waan ta'eef isa kana 233 jechuu dandeetta jechuudha. Garaa biraatiin kana jechuudha. Kelvin Fahrenheit jechuun
isa kana waan ta'eef bakka buusetiniin iddoo keelviinii kamtu bakka bu'a jettee isa kana fuutee as kaa'uu dandeetta. Kana fakkaata akka waliigalaatti. Egaa foormulaadhaan kun achumarraa dhufe jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessan jechuudha. Foormulaan hundi isaatu achumarraa dhufe qaamaan hojjedhe isin argisiisan diraayiv ta'eeti jechaadha. Foormulaan hundi isaatu isa kana qabattan jechuudha asirratti. Kan biraa immoo waa'ee kelviiniiti. Kelvin is scale assigned value of 0 Kelvin. 0 Kelvin to be lowest possible temperature which called absolute 0 kan jedhamu jechuudha. Lowest 0 Kelvin jechuun kelviniin tokko fakkeenyaaf digirii seelsheesii kelviniin tokko digirii seelsheesiin tokko kelvinii meeqa 273 tuqaa takka 75 jedha. Gisee tokko tokko 73 illee ni jedha. 0 jechuun immoo negatiivii hamma kana jechuudha. 0 Kelvin jechuun negatiivii 273.15 kan jedhamu kanaadha. Inni sun absolute 0 jedhamee waamama jechuudha. Notice the temperature absolute 0 is used because in the hypothetical temperature characterized by completing absence of thermal or kinetic energy jechaadha. Kinetic energy yookiin thermal wayitu iddoo hin jirre jechaadha. The other one is moolidha jechuudha. Isa afuraffaa isa shanaffaa moolii jennee ilaalla jechuudha. Moolii jechuun maal jechuudha? Mole yookiin amount of substance jechuudha. A mole of any substance atom molecule or ion represented by Avogadro number. Lakkoofsa Avogadro kanaan bakka bu'a jechuudha. Number of moolii jechuun isa kana jechuudha. 6.03 in the power of 23 is the number of what? Particle jechuudha. It is the Avogadro number. Kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraa immoo drive SI unit jechuudha. Drive SI unit hoo maali kan jedhu ni ilaalla. Drive physical quantity are represent drive SI unit. Drive SI unit. All the units used to express determine physical quantity are actually derived from basic SI unit. Diraayiviin kun kan inni diraayib irraa ta'e yookiin immoo kan inni irraa fudhatame basic SI unitii gara oliitti ilaalle kanarraa jechuudha. Fakkeenya isaanii keessaa foorsii jechuun eessarraa fudhatame? Foorsii jechuun foorsii kan jennu kun MA'dha jechuudha. Mass times acceleration. Maasiin maali? Physical quantity. Basic physical quantity kiiloogiraama jechuudha. Unitiin isaa times jettaan. Acceleration jechuun accelerationiin immoo maali? Diraayiviidha inni mataan isaa. Acceleration jechuun maali? Speed velocity over timeidha. Velocity illee diraayiviidha. Timein maali? Constantidha. Kanaafuu hundi isaatu diraayiivii waan ta'eef velocity meetir per second jechuun acceleration jechuun meetir per second jechuun velocity noo maal jenneeni? Displacement over timeidha. Displacement meetiriidha. Timein maaliidha? S'dha jechuudha. Kanaafuu asitti immoo iddoo kana S over S jechuun tan iskeerii gooti jechuudha. Yookiin immoo sekeendii iskeer gooti jechuudha. Kanaafuu meetir per sekendiidha. Hundi isaatu eessarraa deemee beezik irraa dhufe jechuudha. Gaaf kana displacement maali? Distaansii waan ta'eef distaansiin meetiriin leengiziidha. Leengiziin kenna maali? Akkuma beekamu leengizii jechuun beezikii waan ta'eef achirraa dhufa jechuudha. Hundi isaatu haala saniin dhufe. Foorsiin kun dammoo maal ta'e? Kiiloogiraam meetir per sekendi iskeeriidha. Kana jechuun immoo niwutoonii jechuudha. Niwutoonii hojii walqixa. Kanaafuu niwutooniin maali? Diraayiv SI unitii jechuudha. Okay, isin yaa galu. Niwutooniidha. Niwutoon is diraayiv SI unitii jechuudha. Kan biraa immoo vooliyuumiidha. Vooliyuumii jechuun maal jechuudha? Volume is the amount of space occupied by solid or liquid or gas. Qabee wantoota tokko jechuudha vooliyuumii jechuun. The volume of liquid can be measured by using what? Graduate or measuring cylinderii jira. Measuring cylinderii hedduu jira. Isaan keessaa buureetiin ni jira. Paayitiin ni jira. Paappeetiin ni jira. While volume metric flaksiin hedduu isaatu jira jechuudha. Likiyoodii kan ittiin safaran
Isaan keessaa kunoo kanneen ilaaluu dandeettanii bureetiin kana fakkaataa, paappeettiillee kana fakkaataa, meejariin siliindar, vooliyum, filaaksiillee isii kana fakkaataa ilaaluu dandeessan jechuudha. Inni ijoon biraa kaminni konverjiniidha. Konverjinii isaaniiti jechuudha. 1 liitiri izukaalistuu 1000 seentimeetiri kiiyuubiidha. 1 miiliiliitiri izukaalistuu 1 seentimeetiri kiiyuubii wajjin wal qixaa. Isa kana sirriitti qabachuu qabdan jechuudha. 1 meetiri izukaalistuu 1 liitiri izukaalistuu also 1 dc kiiyuubii jechaadha. 1 dc kiiyuubii izukaalistuu deesimeetiri kiiyuub jechuudha. dm kiiyuub jechuun deesimeetiri kiiyuubiin 100 seentimeetiri kiiyuub akka ta'e kanallee sirrii adda baasattaniitiin hin beekuu qabdan jechuudha. Vooliyum of soolidii. Vooliyum of soolidiin isa kana jechuudha. Leengis taayimsi wiirzi taayimsi waat heeyitii jechaadha. Maaltu vooliyum of soolid objektiin jechaadha. Vooliyum of likiidiin immoo qabee irratti dipeendii ta'a, dippiisii wajjin wal qabata jechuudha. Kan biraa immoo deensitiidha jechuudha. Deensitiin hoo maali? Deensitiin the amount of mass unit of volume or matter jechuudha. The amount of mass in unit of volume or matter jechaadha. Simbooliin isaa ishee tana jechuudha. Qubee Giriikii tana. Deensitiin qubee Giriikii tanaan iddoo buutii sanirratti deensitii jechuun mass over waatu vooliyuumidha jechuudha. Maasiin keenya maali? Kiiloogiraamidha. Vooliyuumiin keenya maali? Meetiri kiiyuubii jechuudha. Sababni isaa leengisiin meetiriidhaan, wiidisiin meetiriidhaan, heeyitiin meetiriidhaan waan safaramuuf meetiriin 3 maal ta'a? Meetiri kiiyuub ta'a jechuudha asirratti. Kanaafuu isa kana ta'a jechuudha. Inni kun maali? Isa kana walitti yoo fidne maal dhufaa? Kiiloogiraam over meetiri kiiyuub ta'a jechuudha. Or karaa biraatiin immoo giraam over miiliiliitiri jenneetiniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni sun wal qixa uumaa garaagarummaa sila hin qabneef waan ta'eef kaniin biraa kan inni ilaallu asumarra fakkeenya kanaa ilaallu. Almuuniyem haas deensitiin isaa isa kana. Deensitiin almuuniyemii isa kana yoo ta'e jedha mass of piece of almuuniyemiin barbaadiyya. What is the mass of piece of aluminium with volume isa kana nu kenne seentimeetiri kiiyuubiidhaan isa kana nu kenne jechuudha. Seentimeetiri kiiyuubii izukaalistuu waati jenneen gara liitiriitti jiruu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo akkasumatti kaa'uu dandeenya. Akkaataa kennama maasiin nu kenname wajjin hariiroo isaati irratti hundoofnee hojjenna jechuudha isa kana. Asirraa kaanee amma deensitii jechuun akkuma beekamu mass over vooliyuumidha. Kanaafuu maasii barbaanne waan ta'eef riikiroos goona jechuudha. Deensitii taayimsi vooliyum izukaalistuu maasii jechuudha. Kanaafuu deensitii fi vooliyumii waliin baay'isna jechuudha. 2.70 taayimsi 0.525 kana waliin yoo baay'isnu kuni maali? Giraam taayimsi over seentimeetiri kiiyuubiidha. Kun immoo seentimeetiri kiiyuubii waan ta'eef seentimeetiri kiiyuubiin akkuma asirraa argitan seentimeetiri kiiyuubiin ni baddii giraamii qofa ta'u jechuudha. Kana yoo waliin baay'ine 1.42 giraam ta'a jechuudha gatiin isaa. Kaniin biraa kan ilaallu concentration or molarity jechuudha. Concentration yookiin molarity. Concentration jechuun maali? Number of mole of solute over volume in liter of solution jechuudha. Concentration yookiin immoo molaritiidhaan yeroo baay'ee molaritii kutaa 12 keessatti barattan number of mole of solute over volume in liter jetteetiin keetta jechuudha. Kanaafuu number of mole of solute ni argatta. Volume of solution keetii hirta jechuudha. In litiriidhaan keetta jechaadha. Kaniin biraa kan inni ilaallu pireejariidha jechuudha. Pressure of substance. Pressure jechuun force over area jechuudha. Kan maali? Kan soolidii wanta jajjaboo tokkooti jechuudha. Pressure of liquid jechuun immoo maal jechuudha? MGH jechuudha. Kana jechuun diipsii irratti hundaa'a jechuudha. MG jechuun maali? Wannaa isaati jechuudha. MG jechuun gadi fageenya isaa yookiin weeyitii isaati jechuudha. Weeyit taayimsi heeyitii jettaan. Isa kana jechuun weeyit jechuun MGdha. Kanaafuu haala saniin karaan itti diraayiv ta'u ni jira. Isa san fiiziksii irratti barattanii
ni beektu jedhee yaada. Kaniin biraa immoo hariiroo isaati jechuudha. SI unit of pressure paaskaalidha. Kan biraa immoo kan paaskaaliin ala yuunitii warri ta'an kan akka miilimeetira meerkurii ni jira, seentimeetira meerkurii ni jira, taarii ni jira, atoomosferii ni jira. Atoomosferiin tokko 760 millimeter merkuriidha, 760 taariidha, 101.3 kiiloo paaskaalii ta'a jechuudha. Atoomosferiin tokko yeroo baay'ee atoomosferii kanallee ni fayyadamna jechuudha. Garanatti jijjiirtaniitiin ilaaluu qabdan yeroo kanaan isinii kenname SI unititti jijjiirtanii waan laaltaniif kanaafuu waan atoomosferii meeqa ta'a jettanii isa adda baafatuun dirqama keessanii jechaadha. The other one is about prefix jechuudha. Waa'ee prefixity. We use prefix to indicate what decimal point or fraction to what base unit. Base unit isaatiif baay'isneetiin kan kennu prefixii hedduu jira jechuudha. Prefixii sanniin keessaa haala gadii kanaan kan waliin ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf 10 the power of jenna yeroo baay'ee maal jenneetiin fayyadamna. 1/10 the power of 6 faa jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun prefixin kun 1/10 the power of -6 kanneen kunniintu jira jechuudha. Kana akkamitti fayyadamna qayyuuf warra gara bitaaf warra gara mirgaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf 10 the power of 12 jechuun maal jechuudha? Teeraa jechuudha. 10 the power of 12 jechuun 9 jechuun geegaa, kiiloo jechuun immoo 10 the power of 3 dha. Kan hin baa immoo miilii jechuun immoo 10 the power of -3 dha. Meegaa jechuun 10 the power of 6 dha. Naanoo jechuun 10 the power of 12 jechuu isa kana sirriitti ilaaltanii adda baasuu qabdan jechuudha. Kan inni itti aanu waa'ee dimensional analysis jechuudha. Erarii tokko beekuudhaaf wantoonni yookiin immoo calculationin tokko gara tokkotti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafuu dimensional analysis kana fayyadamnee unitii gara unitiitti jijjiiruu jechuudha. Conversion of unity. Conversion of unity akkamitti jijjiirrata jedhu bifa salphaa tokkoon isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf meetirri tokko 1 meetir is equals to 100 seentimeetiridha. Kana ni beektu. Meetirri tokko 100 seentimeetirii akka ta'e nam kamuu ni beeka. Kanaafuu 8.5 meetirii gara seentimeetiratti jijjiiru yoo isin jedhan karaa salphaa isin agarsiisa jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtan given unit times desired unit over given unit desired unit kenna jedha. Given unitiin kenna maali? 8.5 jechuudha. Kanaafuu kan inni times jennaan desired unitiin kenna maali? Desired unitiin kenna seentimeetira gara seentimeetiraatti jijjiiraa jedhe. Kun maal? 8.5 gara seentimeetiraatti jijjiirra jechuudha. Gara seentimeetiraatti jijjiirru seentimeetirri meetirri tokko meeqa ta'a? Seentimeetira 100 ta'a akkuma jenne. Kanaafuu 100 seentimeetir jennaan. 100 seentimeetir over what? 1 meetir jennaan jechuudha. Meetirri tokko seentimeetira isa kana waan ta'eef kun seentimeetira siidha siintuni. Okay, sila kana ta'eef amma akkam goonaree salphumatti meetirri meetiraan ni baddi jechuudha. Meetirri meetiraan baddeertiimi. Okay, maaltu hafe? Asitti seentimeetiratu hafe. Asitti 100tu hafe. 100 baay'isuu 8.5 jechuun zeeroon takka poointii tana isin balleessiti gamana dabarsiti jechaadha. Okay, zeeroo takkatu hafe mire 85 times zeeroo takka jechuun zeeroo jechuu seentimeetira. Salphumatti haala kanaan argannee jirra jechuudha. Osoo wanta tokko hin cinqamiin. Fakkeenyaaf 200 haa jennume. 200 meetira gara miilimeetiraatti jijjiirra yoo jenne 200 meetira jechuun 200 gara miilimeetira meetirri tokko 1000 miilimeetira waan ta'eef kanaafuu times 1000 what? 1000 miilimeetira over jennaan maal? Tokko meetira jechuudha. Meetirri meetiraan ni baddi. Kanaafuu kana lamaan waliin baay'isuu jechuudha. 200 baay'isuu 1000 jechuun 0.0
0,00 isa kana maal ta'a? Miilimeetira ta'a jechuudha.